Hayyee hordoftoota ko akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti waaqayyo eebbifamu. Akkam yoo nageessanii ijoolleen biyya ormaa keessa jirtan kan biyya keessa jirtanis hundi keessanii har'a ammoo yaada baay'een qaba isarraa waa sheer isiniif godha. Gaafi ijoolleen nagaa gaafatan irraas ka'eeti. Warri channel ko faaraa taatan sina subscribe godha maatii koo ta'a ijoolleedhaafis share godha na jajjabeessaan isiniin jedha na jajjabeessa channel ko akka guddatus godha Itoophiyaa keessan jira akkan deebi'ee isin bira dhufuu barbaadu natti fakkaate isaa waan akkanaa dhiisaati na jajjabeessa yaadanis share godha video kooti akkasiin isiniin jechuu barbaada. Ammoo ijoolleen baay'een gaafatu karaa keessan seenanii minaamin maaliif maatii faana hin hojjanne maaliif maatii faana viidiyoo waraabne jedhu anis waa'ee kanarratti takka haasa'een beeku kokkolfeetu waan bira darba jechuudha. Akkasiin caani nagootanii yaaddootti nagalchitanii miti. Anyways har'a isarratti yaada gabaabsee isiniif nan waraaba isattaan immoo seenaa hunduma isaatuyyuu viidiyoo isiniifan hojjedha. Ani viidiyoo akkan biyya alaatii dhufeen isinitti himee yeroo baay'ee dudubbadhe Wi-Fi manaa fayyadamu waanan barbaadeef ani isa kaan asaa harkatti qabata fidadhee dhufne biyya immoo yeroo galtanii akkasiin karoorsitanii miti. Daataadhaan viidiyoon hin deemu. Amma interneetni manatti naagalu si'a tokko nobse sana dura ammoo yaa'u iyyaallee waa'eedhuma sanaatuyyuu walumaa galatti ji'a lamaa ol amma sadiin ji'a lamaa waliin baqa irraan galee jechuudha. Yeroon dhufu obboloota koo faana maatii gaafa nani dhufu na faana dhufan faana viidiyoo baay'een hojjedhe baay'ee waraabee waa'ee kaargoo irrattis baay'ee waraabee yeroon biyya achi dhufus airportii keessatti wanti waraabee hin jira. Waa'ee kaargoo irratti akkam akkan ta'e waan baay'ee hojjedhee ture viidiyoo baay'ee waraabee ture. Maatii faanas obboloota koo faana jechuudha maatiin naan isiniin jedhu isa kaan yeroo biraatti haasofna obboloota koo faana firaa dhufee laalee faana viidiyoo baay'ee hojjedhee ture garuu bilbila koo keessaa formaat ta'e akkuma jiruttuyuu hin badee jechuudha kan waggaa 3 bilbila keessa memory rise akkuma jirutti badee na jalaa jechuudha. So sababni nin waanin maatii faana hojjedhe obboloota koo faana hojjedhe post isiniin goonee fi sababa kanaati tokko inni kaan immoo yeroo biraa isiniif yaada koo bal'isee nan laadha. Maatii faana sababan hin hojjanneef sababan maatii faana viidiyoo hin hojjanneef isiniifan hima jechuudha. Irra caaletti garuu obboloota baay'een qaba obboloota koo faana yoo hundumtuu jireenyaaf waan ta'eef bakka ta'e jira. Namni walitti dhiyoo baay'een hin jiru. Warri dura immoo argadhee wajjin hojjedhee naanna'ee viidiyoon hin bade isiniin jedheera baay'eetu bade viidiyoon. Post yeroo sanaan akkuman waraabe sanaan postiin godha yoon jedhee daataadhaan hin deemu viidiyoon abadan jechuudha. Viidiyoon maaliif seetanii yuutuubii yoo hojjettan ta'e viidiyoo baay'ee gadi sitti dhiifama. Bargit WhatsApp hin hojjetamu fakkeenya otoo yuutuubii fayyadamuu baadhee Facebook Messenger imo WhatsApp ta'e akka feetanitti daqiiqaa jedhu wanta baay'ee bitame akka feetanitti fayyadamtu jechuudha. Ani garuu viidiyoon anarratti bu'aa asiin hin deemamu gonkuma daataadhaan jechuudha. Sababni nani akkuma hojjedhe sanaan isiniif postiin goone sababa kanaati. Ergan yeroon immoo sirreeffadheen seenaadhaaf hin ta'a jedhee isiniif hin gadhiisa ilaaltu jedhee yeroon jedhutti formaat ta'e akkamitti akka ta'e illee anayyuu baay'een itti cuucamee maaliif bilbilli koo akkuma jirutti miimooriidhuma qabati. Kan waggaa 3 Dubaayanii taa'ee mulu ofirraa qaba jechuudha. Kanaaf sababan immoo maatii faana haadha yookiin abbaa faana bakka Nirmaanee fi
Kanaaf gaafii namatti baay'iftanii yaada keessa nama galchinaa dhugaan isiniin jedha jechuun gaafii nama bargit isin jechuun utoon beekiin waan baay'ee nama gaafatama kin gaafiin yeroo isinitti baay'ate waan ta'e keessa galtu. So gaafiin karaa kana utoon baay'enne garuu akkasinii galuuf viidiyoon hojjedhee isiniif gadi nanneessa jechuudha. Ana akkasii sababa kanaatiif akkuma isiniin jedhee fagoo jirra walirraa obboloonni kooti warri jiran immoo yeroon bira dhaqee yeroon bira deeme anis nan hojjedha isaan faana waan hojjetamu viidiyoodha. Kanan isiniin jedha sababni ani hin hojjenneef inni guddaan maal akka ta'e immoo guyyaa tokko mata duree godhadhee qabadhee nan deema na isiniifin hima. Sana dura garuu gaafiin baay'isina waa'ee kanarratti maaliif hin hojjenne maaliif maatii faana maal hin taane maaliif akkas hin jedhina bakka maaliif gaarii natti fakkaatu inni fedhee hojjechuu barbaade yaadaayyuu hojjeta waan dhoksuun qabu waan ta'eef waa'ee isaa jechuudha. So amma YouTube hojjetanitti immoo of dhoksaa hojjechuun hin danda'amu. Of dhoksaa deemuun hin danda'amu. Madaa jiru immoo yookiin waan jiru tokko immoo guyyaan itti ba'u guyyaa isaa eeggatee jiraachuu danda'a. Agasitti garuu gaafiin isin biraanatti hin baay'atini waan akkanaati. Ijoolleen baay'een karaa keessattis na gaafatu jechuudha. Akkasii isin garuu kamiifuu na jajjabeessa. Akkam biyya ormaa lammata deemuuf iyyaanne na godha. Akkasin isiniin jedha. Amma garuu ijoollee baay'een beeka garuu utoon wajjin viidiyoo hojjedhee namni ijoolleen biyya achas deebi'an yaada baay'ee isin share godhan jiru. Akkuma yeroo baay'ee deddeebi'ee anuma xixiqqoo gab jedhe malee jechuudha. Fuulduratti garuu waan bareedaa fi gaarii waliin hojjenna jireenya yaada. Dhugaan jedha waan gaarii fudhatamu tokko jechuudha. Agasitti garuu isin na jajjabeessaa na wajjin ta'a. Subscribe godhaa maatii koo ta'a. Chaanaalli koos akka guddatu guyyaa tokko ittiin gargaaramuun keenya noolu. Kan biraa yeroo darbe immoo dubbadheen jira yaada gaariis warri naa keessan jirtu. Ijoolleen maatii koo bira naa dhaqii naa dubbisii karaa kanaan wanta meeshaa nu geessitu jira akkasitti jettanii jirtan yoo jiraate karaa kanaan isiniif asumaan isin ibsuun barbaada. Meeshaa kana maatii biraan nu gahii bakka keenya bu'iiti. Maatii keenya bira dhaqii kanas nu sirreessi nu laalii kana biraan nu gahii warri jettan ijoollee yaada akkasii qabdanii komantii jala naa barreessaa. Lakkoofsi koo akkuma isin jedhe viidiyoo jalatti komantii isiniif barreessee jira. Achirraa fudhachuu dandeessu lakkoofsa kooti. Imo yookiin WhatsAppidhaan Telegiraamidhaan galtanii na dubbisuu dandeessu. Kanaaf ijoolleen maatii keenya bira nu deemi. Meeshaalee nu qaqqabsiisi. Dhaqiitii laalii waan ta'e haala isaan keessa jiran karaa viidiyootiin karaa keessaa yookiin immoo karuma YouTubeis haa ta'u jechuun viidiyichi gadaa dhiifamu hojjetaan yaada qabdanii na dubbisaan isiniin jedha. Biraan isin gahuudhaaf fedhiin qaba. Rakkoo hin qabu jechuudha. Amma kana bakka bu'anii yoo nama gargaaran gaariidha jedheen yaada waan ta'eef. Innaa ijoolleen akkasitti maatii bira deemi kanallee biraan nu ga'i yaada akkasii dhaqee nu sirreessi deebi'i warri jettanii rakkoo hin qabu. Isiniifan eewu jedha jechuudha. Isiniifan bakka bu'ee ilaala jechuudha. Karuma kanaanii yaada biraa immoo gaafii yoo qabaattanii komantii jalatti nama barreessa. Yaada keessan irraa ka'ee wanta jiru share isiniif hin godha. Ijoolleen baay'een immoo biyya galuudhaaf baay'ee sodaachaa hin jirtu gaafii naa dhiyeessaa jirtanii. Ijoolleen baay'een akkamiin gallaa biyyi nama sodaachisa jedhu kan jedhanii jira. Bergit kaayyoo yookiin karoora isin barbaachisa kanarratti waan tokkoon isiniin jedha jechuudha. Namni tokko bee waan tokko nan godha yeroo jedhee ka'u
Bakka nan godha jettee yoo kaatee fi kan tasuma itti kaate tokko miti. Nan gala nan jiraadha nan hojjedha achi keessatti yoo jette wanta si daangessu hin jiru. Kanaaf achi teessanii akkamitti hangalaa shakkii baay'een guutamoo otoo hin taane bakka galuuf warri karoorsitan akkaataa ittiin karoorsitanii wanta hojjechuuf karoorsitan qabadhaatii karoorfadhaatii karooraan deema. Karooraan namni deeme wanti jalaa hir'atu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf karooraan deema gala ammatti rakkoon tokko illee hin jiru. Rakkoon tokko hin jiru naan isin jiru karaa jireenyaati malee garuu haalli duraan dubbadhe akkuma jirutti jira. Haalli firii taatanii ala ba'uun rakkisaadha. Uffatanii harkatti waa tokko qabatanii ba'uu fi baay'ee ulfaataadha. Inni akkuma jirutti jira. Inni akkuma jirutti jira jechuudha. Garuu karaa jireenyaatiin normaalii galeen jiraadha. Warri jettan waan nama shakkisiisu waan nama sodaachisu hin qabu. Barki xaalichi haalli biyyaa innaan isiniin jedhu wanti bittan tokko widdiidha. Wanti yeroo kanatti nu yaachisu waan isuma jechuudha bara. Wanti bittanii wanti itti fayyadamtan tokko wanti hunduuf widdiidha. Garuu kan ilaaluu qabdan yoo hojjettanis akkasuma jechuudha. Fakkeenyaaf widdii bittee fayyadamuudhaaf rakasa gurgurtaaree akkasii miti. Kanaaf hojiin hojjettanis akkuma haalichaatti jechuudha. Fakkeenyaaf hojii tokko nan hojjedha wante kanatu hojjettu akkasuma kanati baastus akkasuma jechuudha. Wal madaalee jira. Yeroo akkuma yeroo rakasa jechuudha. Warra rakasaa tokko rakasa gurgurtuu rakasa bittu jechuudha. Kanaaf isarratti yaada baay'ee attentionii baay'ee keessa hin galina. Ijoolleen baay'een kanarra jirtu. Dhugaadhaan karoorfattanii gara kana hin dhuftu yoo ta'e namarraa yoo hin iyyafatina. Namarraa iyyafattan yookiin dhageessan taanaan duubatti isin harkisa. Kanaaf namni akkana naan jedhee akkamittiin galaa akkas kan jettan dhaabuu isin barbaachisa jechuudha. Maaliif jireenya mataa keessanii jiraachuu waan galtaniif har'aan tokko jettanii of dhaabuu waan barbaachisuuf yoommoo haalicha yeroo kanaan dabarsa turuun barbaada warri jettan rakkoo hin qabu. Garuu shakkii keessa galtanii yoo dhuftan dhaabattanii hin teessan. Fakkeenya galeen ta'a yoo jettanii jala murtanii akka biyyi jirutti hin jiraadha yoo jettanii hin jiraattu jechuudha. Garuu galeen ilaalee deebi'aa natti yoo ta'uu baate hin jettan kisaaraadhaaf gidduu kana dhuftu jechuudha. Maaliif dhuftanii gidduu kanatti wanti baastan jira jechuudha. Amma gaafa deebitanii yookiin xiqqoon laalamee haalli mijatee mijachuu baate waan jettanii fi yeroo isinitti fudhata wanti gidduu kanatti isin harkaa badu baay'eetu jira. Kanaaf dhaabbataadhaan amma bara kanaan itti fufee hojjedha warri jettan itti fufaa hojjedha. Amma saatii kanarraan qabeemu jiraachuun barbaada galuun barbaada warri jettanis kaayyeffadhaatii deemaa jechuudha. Yaa nama sodaachisa haalichi naan isin baatanii galuun amaanaa mana tokko dhiistanii bahuu minaan isin sodaachisu. Garuu haalicha widdii haala gabaattiin ilaaltanii duubatti of hin deebisina jireenya keessan waan ta'eef kuni ijoolleen baay'een immoo kanatoo ilaallu achimatti waggoota baay'ee finna. Maaliif anis kana keessa hin jira waan ta'eef qoymee xiqqoonti dabalaatu asittis wanti nu darbu baay'eetu jira. Wantoota baay'een nu darbaa jechuudha asittis. Achi wanti guunnus jira asisoo immoo hin jiraanne wanti nu hir'atu baay'eetu jira jechuudha. Wanti hundi yeroodhaan bareeda waan ta'eef karoorfadhaa isarratti yaada keessa hin galina yeroo baay'ee jechuu barbaadeeni. Kanaaf asirratti yaada qabdan yoo jiraate sheer godhaati. Komentii barreessaa. Ijoolleedhaaf sheer godhaa viidiyoo yeroo hundumaa. Warri maatii koo hin taane immoo seenaa subscribe godhaati maatii koo ta'a. Ijoollee biraaf viidiyoo kana sheer godhaa like godhaa isiniin jedhaa. Yaada qabdan gaafii qabdan komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedhaa. Nagaan Waaqayyoo isin faana haa ta'u.